Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftan keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Egaa barnoota har'aa keenyaan jechuudha walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kan har'aa keessatti jechuudha kinemaster daa'imman diitee qabatee dhufe jechuudha. Kinemastariin kun jechuudha pileestoorii irratti hin argamu. Googila argama kallattii googila irratti yoo sarchi gootan maallaqa isin gaafata jechuudha. Liinkii isaa immoo kan tiraakta yookaan immoo kan firii ta'e diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif ka'a. Akkasuma immoo gama teelegiraamaatiinis isiniif ka'a jechuudha. Kana hundaafuu liinkii teelegiraamaatii fi akkasuma immoo liinkii feesbuukaa peejii feesbuukaa fi kanneen appilikeeshinoota garaagaraa diskiripshinii keenya jalaa ni argattu jechuudha. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jalaltanii ni fayyadamtu jechuudha. Keessumaa gama teelegiraamaatiin yoo nu hordoftanis liinkiilee bakka takkatti liinkii maallaqaan bitamanii fi akkasumas tola argaman buufatanii fayyadamuu dandeessu jedha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha faayidaan appilikeeshinii kana baay'ee waan guddaadha. Hanga sadarkaa muuviitti isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Kanaaf warroonni hedduu na gaggaafatanii jirtanii warroota na gaggaafataniifis deebiitaa kanneen hin beekneefis jechuudha buufatanii akka itti fayyadamtan appilikeeshinii kun yeroo ammaatti baay'ee kan viidiyoo iidiit nu godhuu fi akkasuma immoo suuraa keenya irra dabaluu sagalee garaagaraa walitti iidiit goone walitti qindeessuuf kan inni nu tajaajiludha jechuudha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha gama barnootatti yogguu dabarramu jechuudha aappii kana akkuma buufatanii xumurtaniin appilikeeshinii kana ni bantu. Sana booda aappiin kun yogguu isiniif banama jechuudha haala kanatti isiniif banama. Kuni ani viidiyoo ani fayyadame yookaan immoo ittiin dalagee jiruu fi kanaaf haaraa iddoo kana qullaa godha isiniif bana isinii yogguu inni isiniif banametti maal gootu iddoo kana ni tuutu jechuudha. Iddoo geengoo guddoo jidduu argamtu kanarratti al tokkoof kiliikni gootu. Sana booda jechuudha sanduuqota sadantu isiniif ba'a. Sanduuqota sadan kana keessa jechuudha 16 tuqaa 9 tuqaa 16 fi tokko tuqaa tokkotu jira jechuudha. Kana keessaa 16 tuqaa 9 kana filattu jechuudha. Tole erga haala kanatti filattanii booda maal gootu jechuudha baakgiraawundii viidiyoo ni filattu jechuudha. Baakgiraawundii viidiyoo ni filattu. Sana booda baakgiraawundii viidiyoo filachuudhaaf miidiyaa iddoo jettu kanatti kiliikii gootu. Tole sana booda jechuudha baakgiraawundii karaa lamaan filachuu dandeettu. Baakgiraawundii isaa yookaan immoo inni ofirraa qabu suuraan kun qabu jechuudha akka appilikeeshinii kun qabu filachuudhaaf baakgiraawundii iddoo jettu kanatti kiliik godhuudhaan suuraa barbaadan baakgiraawundii kana keessaa filachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa mimmiidhagoo qaba akkasuma gama kalaras qaba kanneen keessaa filachuu dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha gaalarii keessan keessaayis haala kanatti gaalarii keessan keessaallee filachuu dandeessu jechuudha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha fakkeenyaaf nama suuraa as keessaa haa filadhu. Tole mee baakgiraawundii filadhee isin agarsiisu. Tole baakgiraawundii keessaa haala kanatti ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa barbaadan filachuudhaaf fakkeenyaaf mee suuraa kanaa filadhu. Tole erga haala kanatti suuraa barbaadu filadhee booda maal godha iddoo as raayitii kanarratti al tokkoof kiliikni godha. Sana booda baakgiraawundiin haala kanatti naaf guutama. Baakgiraawundii kana jala kanarratti akkuma agartan jechuudha haala kanatti naaf guutama jechuudha baakgiraawundiin kun. Baakgiraawundii haala kanatti naaf guutame kana baakgiraawundii kana dheeressuudhaaf maal godha al tokko baakgiraawundii jala kanatti kiliikni godha. Sana booda baakgiraawundii kana quba kiyyaan qabee gara fuulduratti akkanatti harkisaa jechuudha. Erga akkanatti harkisee booda maal godha duubatti deebi'a. Haala kanatti erga harkisee booda duubatti deebi'a. Tole erga haala kanatti duubatti deebi'ee booda maal godha al tokkoof asirratti suuraa isaa kanarratti kiliik godha yookiin ammoo suuraa isaa kanarratti raayitii kanarratti jechuudha. Suuraa kana erga duubatti deebi'ee xumuree yookaan ammoo achi dheeressee duubatti irra deebi'ee raayitii asii kanarratti kiliik godha jechuudha. Tole sana booda erga raayitii kanarratti kiliik godhee booda maal godha viidiyoo asirratti iidiit godhuu barbaade ni filadha jechuudha. Viidiyoo filachuudhaaf leeyar iddoo jettu dhufee kiliik godha jechuudha. Sana booda jechuudha kunoo viidiyoo asiin filattu asirratti jechuudha kunoo akkuma agartan barreessuu yoo barbaadan iddoo teekist tola dhuftu. Sana booda jechuudha xiyya garaagaraa yoo filachuu barbaadan iddoo kana jala dhuftu. Geengoo jira xiyya jira wantoota barbaadan jala kana as jalaas ni argattu. Sana booda jechuudha barreeffama yoo barbaadan as jalaas ni argattu jechuudha. Kanaaf ani dheeressee isinitti agarsiisuudhaaf sa'aatii dheeraa fudhata.
Viidiyoon kun osoo guutuu isin agarsiifna jedhee daqiiqaa walakkaa gaditti dhumatu jechuudha. Kanaaf haala kanatti filattu jechuudha. Namame gara gaalarii kiyyaatti deebi'ee viidiyoo barbaadu viidiyoo suura kanatti iidiit godhuu barbaadu haa filadhu. Tole sana booda maal gootu iddoo miidiyaa jettan gubbaa kanarratti al tokkoof ani cuqaaftu. Sana booda erga cuqaaftanii booda maal gootu viidiyoo barbaadan ni filattu jechuudha. Tole viidiyoo barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf mi'a nama viidiyoo duraan barnootaaf isiniif waraabe warroonni asumaanuu haala kanatti viidiyoo akkamitti iidiit goonatanii na gaafataniif baay'ee gaarii isiniif ta'a. Asumaan ilaaltu jechuudha. Kanaaf viidiyoo barnootaaf isiniif waraabe ni filadha. Duratti warroonni fakkeenyaaf moobaayila irratti galchuu barbaadanis fakkeenyaaf meeqa moobaayilaa isinitti agarsiisu. Dura fakkeenyaaf warroonni moobaayila irratti galchuu barbaadan moobaayila ni filatu. Fakkeenyaaf moobaayila dursitanii suuraa isaa moobaayila keessan ni qopheeffattu. Erga moobaayila keessan suuraa moobaayilaa qopheeffattanii maal gootu moobaayilicha ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayila kanaa filadhu. Tol erga haala kanatti moobaayila keessan filattanii booda maal gootu xiyya kana qabuudhaan iddoo inni gartuu xiyya tana qabuudhaan haala kanatti qabdanii akkanatti zoom of gootu jechuudha. Hin argiftu haala kanatti teessoo moobaayilichaa ni sirreessitu. Sana booda jechuudha erga sirreessitanii booda jala kana dhufuudhaan akkuma isin agartan jala kana dhufuudhaan qabdanii akkanatti suuraa moobaayila kanaas ni harkiftu jechuudha. Gara duraatti akkanatti harkiftu. Sana booda duubatti deebitu. Sana booda gubbaa kana dhufuudhaan xiyya kanarratti kilik gootu. Tole sana booda viidiyoo filachuudhaaf ammallee leeyarii iddoo kanarratti leeyarii tana ni filattu. Sana booda miidiyaa tanas ni filattu. Okay, sana booda maal gootu viidiyoo dura waraabdanii jirtan san ni filattu jechuudha. Tole haala kanatti erga viidiyoo filattanii booda maal gootu viidicha deebiftanii haala kanatti walakkaa moobaayila kanarratti sirreessitu jechuudha. Tole sana booda haala kanatti sirreessitu. Haala kanatti sirreessitu jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha ani viidiyoo kana isin agarsiisuuf malee sirriitti tolchee maxxansuu fi miti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana akka barnootaaf isiniif ta'uuf qopheessa jechuudha. Kanaaf haala kanatti erga filattanii booda maal gootu iddoo gubbaa kanarratti al tokkoof kilik ni gootanii raayitana ni xumurtu jechuudha. Sana booda jechuudha viidiyoo kana tabsiiftanii yoo ilaaltan tabsiisuu dandeettu jechuudha. Ashamaar qafuun akkam jirtu hordoftan keenya. Tole akkuma isin agartan haala kanatti tuqiin ofii isaatii otomaatikaalii rikoordii nuuf godhu yogguu namni isiniif bilbile ofii isaatii haala kanatti qopheessitu jechuudha. Egaa hordoftan keenya. Kanaaf fakkeenyaaf haala kanatti ni agartanii sarara kanaan ni dheeressuu dandeettu jechuudha. Haala kanatti dheeressuu dandeettu. Haala kanatti ni dheeressitu jechuudha. Haala kanatti dheeressutu moobaayila gabbuutanii haala kanatti hanga viidiyoon keessan dheerate dheeressitu jechuudha. Tole ammas jechuudha yoo sararri gubbaa kun isin jalaa irra tareefuu muruu dandeessu akkasuma duubattis deebisuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf quba keessaniin duubatti deebisuudhaaf sararuma sanirra tuqxu sarara dheerate sanirra tuqxu sana booda haala kanatti dhiibuudhaan deebiftu jechuudha. Yoo ammoo jechuudha muruu barbaadan iddoo kanarratti kilik godhuudhaan ni murtu jechuudha. Sana booda bakka lamattis yoo muruu barbaadan bakka lama murtanii gidduu kana waa galchuu barbaadan galchuu dandeettu. Akkasuma immoo irraa muruu barbaadan iddoo gara harka mirgaatti yoo muruu barbaadan iddoo kanatti trim to right of play hid iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda gara harka mirgaa muruu yoo barbaadan trim to left of play hid iddoo kanatti kilik ni gootu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf ani gara harka mirgaa muruu barbaada trim to right of play hid iddoo kanatti kilik godha. Sana booda haala kanatti muramee gabaabbata isa jalaas haala kanatti muruu danda'a jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha muruudhaaf akkuma nuti agarsiise haala kanatti murtu jechuudha. Egaa haala kanatti erga murtanii booda maal gootu tole wanti nu hafu fakkeenyaaf wantoota garaagaraa sagalee garaagaraa irratti dabaluu yoo barbaadan immoo as dhuftu jechuudha. Iddoo audiyoo jettu kanarratti audiyoo kanarratti kilik ni gootu. Sana booda sagalee keessaa qabdan ni filattu jechuudha. Bismillahirrahmanirrahiim. Haala kanatti sagalee ni filattu.
duubatti deebisanti agarsiisa. Maal gootu erga filattanii maal gootanii sagalee erga irratti hidhachuu barbaadan duuba kanatti deebitu jechuudha. Duuba kanattis deebitanii kaatanii aadiyoo iddoo kanatti kilik gootu jechuudha. Sana booda sagalee san ni filattu. Tole sagalee keessan erga haala kanatti filattan erga haala kanatti sagalee isiniif taatu san argattanii booda haala kanatti al tokkoof sagalee san irratti hidhanii dubbiftanii booda maal gootu iddoo pilaasii kanarratti inni cuqaaftu sana booda jechuudha. Raayitii gubbaa kanarratti al tokkoof kilikni gootu jechuudha. Sana booda sagaleen keessanis asirratti isiniif dabalamee jira jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo tabsiiftan haala kanatti sagaleen keessan tole sana booda jechuudha. Waan isin hafu fakkeenyaaf sagalee tana xiqqeessuu yoo barbaadan guddisuu yoo barbaadan ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan sagalee ofii kiyyaa waraabee kana jechuudha yookiin ammoo kan barnootaaf duraan isiniif waraabee jiru kana jechuudha. Dubbise yookaan immoo xiqqeessee sagalee isaa guddisee yookiin ariifachiisee haalaalu jechuudha. Kanaaf mee fakkeenyaaf sagalee isaa filattanii sagalee isaa filachuuf yookaan immoo ariifachuuf guddisuu fi xiqqeessuudhaaf asirratti kilikni gootu. Sana booda jechuudha sagalee isaa guddisuudhaaf iddoo kana ni gartu kana hanga dhumaatti qabdanii oliin deemuu qabdu jechuudha. Isa kana mallattoo kana hanga dhumaatti qabdanii itti ol guutu jechuudha. Sana booda jechuudha sagalee teessan xiqqeessuu yoo barbaadan ariifachiisuu yoo barbaadan haala kanatti mee fakkeenyaaf sagaleedhaan kanneen haala kanatti olii gashachaasuudhaan gama isinii irratti filachuu ni dandeessu jechuudha. Tole mee haa ilaallu. Tole haala kanatti xiqqeessu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha sagalee tana guddisuudhaaf fakkeenyaaf xiqqeessuudhaafis yoo barbaadan maal gootu sagalee tana yoo xiqqeessuu barbaadan yoo gonkumattuu of godhuu barbaadan haga asiitti gaxxumurtu. Sana booda yoo barbaadan xiqqeessanii adadaadhaan guddisuu yoo barbaadan haala kanatti olii oofuu dandeessu jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha haala kanatti erga iidiit gootanii xumurtanii booda jechuudha. Asirratti raayitii kanarratti erga kilik gootanii duuba kanatti deebitanii jechuudha. Maal gootu nama viidiyoo kana hunda isaa akka isinitti hin agarsiisinitti hubachuudha qabdu. Maaliif mata mataa qofa isinitti agarsiise viidiyoo ni dheerata. Viidiyoo yoo dheerate immoo namni ni heeffata jechuudha. Daawwachuu namni ni hifata. Kanaaf viidiyoo kana isiniif gabaabsa jechuudha. Tole sana booda jechuudha haala kanatti erga raawwattanii booda maal gootu viidiyoo keessan gara gaalarii seef godhuudhaaf al tokkoof iddoo kanarratti iddoo sheerii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha kwaalitii isaa filachuudhaaf sagalee wanti kana haala kanatti qabdanii oofuu dandeettu jechuudha. Haala kanatti gara durattii fi gara duubaatti akkanatti shoshooftanii oofuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf namame sagalee kana haalumanatti haa filadhu. Fakkeenyaaf lawu jedha duubatti lawu jedha gara dhumaatti yookiin ammoo kwaalitii isaa dadhabaadha. Gara duratti ammoo haayika irratti yoo guutan kwaalitiin isaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Mi'a ammoo haaluma kanatti haa filadhu. Sana booda erga filattanii booda maal gootu ekspoort iddoo kanatti kilik gootu. Tole hanga nuuf xumuramu obsaan haa eegnu. Egaa warroonni hordoftan keenya jechuudha gaafii akkana na gaafatanii viidiyoo kana yoo daawwatan kana caalaa sirriitti qulqullinaan viidiyoo akkana sirriitti kwaalitii ol aanaadhaan hojjechuudha dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha warroonni sagalee garaagaraa irratti hiitanii yookaan immoo bifa muuviitiinis hojjechuu barbaadan viidiyoo kana asirratti olii gadi cirtanii hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf ani kan hanga isinitti agarsiiseef viidiyoon kun ni dheerataa fi ammoo viidiyoon kun yoo dheerate nama hifachiisaadha. Kanaaf jechuudha ammayyuu viidiyoon kun dheerate jedheen yaada. Kanaaf jechuudha haala kanatti iidiit gootu. Sana booda haala kanatti viidiyoo keessan qopheessitanii viidiyoo yuutuub irratti ablood godhuu dandeettu, feesbuuk irratti maxxansuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha nuuf xumuramuu jira. Viidiyoo keessan haala kanatti erga iidiit gootanii booda jechuudha haala kanatti isiniif xumuramu. Sana booda jechuudha viidiyoo kana daawwachuudhaaf inni gartanii iddoo gubbaa kanarratti iddoo mallattoo viidiyoo qabu kanarratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha
appilikeeshinoota iidiit ittiin gootan kan isin filachiisaa yookaan immoo kan irra dhageeffachuu barbaadan viidiyoo pilaayar iddoo kanatti kilik godhuudhaan sagalee kana dhageeffatanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Ashamar kafilee kan jirtu video kan haala kanatti dhageeffachuu dandeettu jechuudha. Asana booda mee video gaalarii kee keessa galee sun agarsiisa. Video kana hojjetamee raawwatamee gabba'ee jira jechuudha. Kunuma videoon kun akkuma isin agartan videoon kun isa kana jechuudha. Kanaaf haala kanatti Ashamar kafilee kan abdii qaba. Video kanatti hojjechuudhaaf baay'ee waan guddaa asirra keessu miti. Haala kanatti hojjedhaati sagalee keessa waan barbaadan guuttadhaas hin jedhu. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isin jenna.